Gayu deemna nu jaalachuuni maamila nu godhachuu miidiyaa hawaasa irratti qoqooduun jalqaba isiniin jecha gara odeeffannoo kenna kasaatii kana bal'inaan isin biraan gayuutu dabarra. WBOn Oromiyaa bakka adda keessatti injifannoo argachaa jiru cimsee itti fuuf zoonii kibbaa keessatti lola godhameen godina Gujii Bahaa Gujii dhihaatii fi godina Booranaa keessatti haleella mootummaa irrattu geggeeffameen baadiyaan bifa guutuutu jedhamtuun mootummaa jala bilisa baatee jirti. Fakkeenya fi godina Gujii Bahaa keessattu yeroo ammaan tana teessoon mootummaa waraanaa jirtu guutuutu haleellan irra dhaqqabee barbadaahee jira. Yeroo ammaan tana teessoo yookaan ammoo kaampii waraana lama qofattu godina kan keessa tajaajila kennaa jira jedhe WBOn. Ka tajaajila kennaa jiranii teessooleen lamaan kunini tokko nageellee Booranaa yoo ta'u ka lammaffaa ka magaalaa Adoolati. Ka nageellee Booranaa irrattu haleellan dhiyoo kun geggeeffameen miidhaan guddaan irrattu dhaqqabee jira. Qabeenyi hedduun ka achi keessa jiru WBOn booji'amee WBOn qabsoo geggeessaa jiruu fi itti fayyadamaa jira jedhamee jira. ODUU kalee isin biraan geenne keessatti WBOn zoonii kibbaa bakka caasan mootummaa barbadaa'ee tajaajila hawaasummaa fi tajaajila barnoota kennaa akka jiru addeessine turre. Haa ta'uti malee suuraan sun garsiisuu yeroo sanitti rakkoo teknikaatiin hin garsiifamne kunin ka ammaan tan argaa jirtanii tajaajila fayyaa WBOn godina Booranaa aanaa Eldalloo magaalaa Bulbulii keessattuu kennaa jiru. tajaajili gosa kana bakka addattuu kennama. WBOn ka qubee afaan Oromoo uumuu fi barsiisuun beekame bakka sirni barnoota dhaabbatetti barattoota fi barnoota kennuu fi qophaa'uun isaalleen addeeffamee jira. Gara biraatiin ammoo haleellaa WBOn magaalaa Nageellee Booranaa irrattu dhaqqabseen ka baaragee mootummaan biltsiginaa yeroo ammaan tanaa mo'amuu kennaa fi sababni guddaanii gosa Oromoo ka Booranaa jechuudhaanii nama Booranaa hedduu akka hidhaa jiru dhagahame. Odeeffannoo Nageellee Booranaa irra dhufaa jirtu akka jedhamutti haleellaa WBOn kaampii waraanaa gubbaattu geggeesse kana haleellaa Booranii magaalaa Nageellee Booranaa irrattu geggeesse malee haleellaa qaamii riphee lolaa yookaan ammoo bilisa baasaa godhodoon taane itti gaafatamaan Booranaa miseensonni waraana kanalleen Booranii waraan kanaa fi gatii kaffaluu qabaa jechuun nama barate ka Booranaatii fi hayyoota Booranaa hedduu hidhaa akka jiran. Abbootii qabeenya Booranaa takka lamaan jirtulle yeroo ammaan tana duulii guddaan irrattu banamee jira. WBOn yoo injifannoo argatu mootummaan kunin WBOn gamasanii WBO Gujiiti WBOn gamsuni WBO Booranaati. WBOn sun ammoo ka Arsii jechuudhaanii uummata Oromoo gosaanii wal nyaachisuu fi akkinni sagantaa qabu kanaan dura gabaasne turre. Keessattuu uummata Oromoo ka Arsiitii fi ka Gujii Booranaa fi Gujii walitti buusuu fi Oromoo gosaan qoqoodee wal nyaachisee dadhabsuu fi mootummaan biltsiginaa kun karoora akkinni qabu uummatii beekee karaa aadaatii fi karaa seera qabuutiin rakkoo yoo jiraate karaa nagayaatiin furachuu fi hojjechaa akka jiran gabaasne turre. Mootummaan biltsiginaa kammaan tana dirree waraanaa irrattu karaa hundaanuu booji'amee kaardiin inni qabu kaadhuma Oromoo gosa wal nyaachisu yookaan Oromoo fi sabaa fi sablammii Oromiyaa keessa jiraatan walitti buusuu waan ta'eef sabni Oromoo bakka hundattuu of eeggannoo godhachuu akka qabu rakkoo jirtu yookaan rakkoo dhalattu hunda karaa aadaatii fi karaa nagayaatiin akka furachuu qaban maddeen Nageellee Booranaa irraa odeeffannoo kana nu biraan gaayanii akka dhimme kanarratti abbootiin amantii, abbootiin aadaa, abbootiin gadaa haawwan siiqee irratti hojjetan gaafatanii jiru. WBOn Oromiyaa keessatti injifannoo gurguddoo argachaa jira. Waraana WBOn geggeessaa jiru kana keessatti milishoonni Oromiyaa, poolisoonni Oromiyaa loluu fi fedhii hin qabanii fedhii dhabuu warra kanirraa kan kahe WBOn meeshaa waraana gurguddaa hin qabne yeroo ammaan tana nu mo'atee kaampilee waraana to'achaa nama kenna hedduu booji'uudhaan caasaa mootummaa barbadeessuun akka hojiin hin hojjetamne godhaa jira jechuudhaan Abiy Ahmed dubbatee jira. Abiy Ahmed hooggantoota OPDO olaanoo ta'an walitti qabuudhaan WBOn Oromiyaa keessatti kan injifachaa jiruuf jabaatee yookaan humna guddaa qabaatee osoo hin taane poolisoonni Oromiyaa, milishoonni Oromiyaa
woboni walloluu fi fedhii waan hin qabneef kanammoo ka godhe hoggansa biltsiginnaa oromiyaati ka poolisoota milishoota qopheessanii duula kana akka isaan ciminaan lolanii ka hin goone jechuudhaan Abiy Ahmedii warra kan himatee jira. Gara biraatiin ammoo Abiy Ahmedii bulchiinsi keessan oromiyaa keessatti waan akka malee jibbamuu fi ummati yeroo ammaan tana isin caala woboo filatee jira jechuudhaan warra kana qeeqee jira. Abiy Ahmed oromiyaa keessatti woboon kallattii afraan yeroo ammaan tana haleellaa geggeessaa jiru kana waan tokko hojjannee eegii hin dhaabsifne taanaan oromiyaan harka nu bayuu dandeettii sodaa jedhu akka qabu warratti dubbatee jira. Kanaaf ammoo itti gaafatamaan kufaatii oromiyaa keessatti dhaqqabaa jiru biltsiginnaa oromiyaati. Ibiddi woboon oromiyaa keessatti qabsiisaa jiru ka jalqaba gubee barbadeessullee dhiisanii jechuudhaan haala ammaan tanaatiin oromiyaa keessatti wanni gaggeeffamaa jiru kunini miidhaa guddaa qaba. Miidhaa kana beektanii irra caalaa hojjetanii ummatii akka isin duuba hiriiru godhuudhaan keessattuu woboon yeroo ammaan tana warra Tigraahii wajjin gamtaa inni uume kana akka gaariitti barsiisuun akka ummatii warra kan jibbee ummatii woboo jala gargalee gara mootummaa dhufe woboo irratti duulaa godhamuu keessatti mootummaa gargaaree humnoonni poolisii oromiyaatii fi milishoonni oromiyaa haamilee godhatanii woboo barbadeessan godhuu dandayuu qabna. Woboon akka barbadahu yookaan akka badu abbootii amantii, abbootii gadaa, hawwan siiqqeetii fi maanguddoota biyyaatii fi warra bebeekamoo hundattuu karaa miidiyaatiin fayyadamuudhaan miidiyaa hawaasatii fi miidiyaalee mootummaatii fi miidiyaalee deeggartoota mootummaa ta'aniin olola guddaa banuu qabna jedha Abiy Ahmedi. Ana kana sodaachisu waraana naannoo Tigraahii qofa osoo hin taane yoo Oromiyaan harka nu baate sodaa guddaan nurratti dhaqqabuu dandaya. Oromiyaa qabannee waan biraa irratti mari'achuu dandeenya. Gaafa Oromiyaa harka dhabne maal qabannee gamtaa biraa wajjin mari'anna. Dhimmi kun dhimma jiraachuu yookaan jiraachuu dhabuuti. Dhimmi kun dhimma aangoo bira darbee akka biltsiginnaa oromiyaatti ni turramoo hin turre kan murteessu waan ta'eef yeroo ammaan tana dambalii waraanaa ka oromiyaa keessatti biltsiginnaan mo'amaa jiru kana jijjiiruu qabna. Keessattuu yeroo ammaan tana woboon haamilee guddaa godhatee jira. Gamtaan woboo fi warri Tigraayitii fi sabaa fi sablammii warri ufiin jiranii ka federaalistoota deeggarra jedhan yeroo ammaan tana xiyyeeffannaan karaa miidiyaatii fi karaa adda addaatiin warri argate warra kana haamilee guddaa kenneef nu ammoo waraanii kenneen haamileen isaa gabbu'aa jira. Sababa isanii hin beektanii sababa waraana kaabaa keessattuu geggeeffamaa jiruu fi sababa hawaasii addunyaa duula guddaa nurrattuu banaa jiru duula maqaballeessi miidiyaan adda addaa ka addunyaatii fi ka hawaasummaa miidhaa inni nurrattuu dhaqqabsaa jiruun haamilee waraan kenna yeroo ammaan tana gabbu'ee jira. Haamilee waraan kenna kana dabaluu qabna jechuun Abiy Ahmedii akkasittuu dubbateedhani. Abiy Ahmedii wayita dubbatu kanatti miira dallansuutiin miira aariitiin oromiyaa keessatti kaadiroonni isaa hojii inni barbaadu akka isaa hojjechaa hin jirre qeeqee jira. Gara biraatiin ammoo warri OPDO kunis Abiy Ahmed sodaatanillee mo'ataminsa oromiyaa keessattuu tayaa jiru injifannoo woboo kanaaf itti gaafatama nuhii miti. Walumaa galatti rakkoo biyya keessattuu dhalachaa jirtu jijjiiramii gufachuu warra amaaraa gammachiisuuf jecha uummata oromiyaatiin walitti buune uummati oromoo yoo ammaan tan nu jibbee woboo bira dhaabbatelle taate biltsiginnaa waliigala waan fide malee biltsiginnaa oromiyaa qofa miti. Yoo itti gaafatama taate hoggansa fiixee haga hoggansa miilattu itti gaafatamummaa qaba. Itti gaafatamummaa sadarkaa adda addaatti dhufti. Itti gaafatamummaan akeekatii fi kasagantaa ammoo bakki guddaan irra bahu mootummaa Abiy Ahmedii waan taateef Abiy Ahmed irra jalqabuu qaba waan jedhani kaasuudhaan reencica guddaa agarsiisaa turan jedhama. Akka warri kun dubbatanitti oromiyaa keessatti milishoonni oromiyaatii fi poolisoonni oromiyaa lolaa fi fedhii hin qabanii dubbiin jettu akkuma jiruttu tahee kanas kadhalate akkuma muummichi ministeera akeekee haala dippiloomaasii irraa haala duula miidiyaatii fi waraana naannoo Tigraayitti geggeeffamaa jiru irraa waan dhalate wanni kun cufti waan oromoon nu uumne osoo hin taane waan waajjira muummicha ministeera deeggartoota isaa ka warra sirna durii deebisuu barbaada waliin godhe haala kana isattuu mijeesse jechuun dubbatani. Gara biraatiin ammoo oromiyaa keessatti woboon kamo'achaa jiruu fi humnoonni oromiyaatii fi poolisoota fi milishoonni oromiyaa keessa ka jiranii waraana kaabattuu geggeeffamaa jiru kanaani naannoo amaaraa gargaaruu fi achittu ole waan fe'amanii fi jechuun akkasittuu addeessani. Yeroo ammaan tana warri biltsiginnaa ka oromiyaa ka Abiy Ahmedii ala jiranii Abiy Ahmedii nu hin dhagahu gorsa naannoo amaaraa irraa fudhata sababii badii kanalleen warra sanirraa gorsa kennamu
harka dhawa warra argachuuf yookaan ammoo warra gammachiisuuf jecha ummata Oromootiin walitti buusee jira sabaa fi sablammii walitti buusee jira ammaan tana hawaasa addunyaa biratti nu jibbisise dinagdeen biyya suni mataanii gad finqilloo dhaabbachaa jira rakkoolee dhalatanii kana hundaafiyyuu itti gaafatamaan Abiy Ahmedii mataa isaanii jirani ammoo namni afaan guutate Abiy Ahmedii akkasittuu qeequu hin jiru OPDO'n haga ammaan tana akkuma amala isii Abiy Ahmedii waan godha jedhu ni gooti garuu keessatti xixiixuu fi rincicuun itti fufee jira Oromiyaa keessatti wbon injifannoo argachaa yoo kadeemu taate waraani naannoo Tigraahii gara kaabatiin injifannoo argachaa dhufnan OPDO'n Abiy Ahmed irrattu falmii kaastuu akka cimsuu dandeettu maddeen amanamuun odeeffannoo kan nu biraan gayanii ka akeekan. Milishoonni Amaaraa kan yeroo ammaan tana Oromiyaa weerara jiranii godina Shawaa Bahaa aanaa Fantallee fi Boosetii keessatti haleelamaa akka jiranii addeeffame ka haleelaa jiru kun ammoo horsiisota bulaa aanaalee kana akka tahe dubbatama yeroo ammaan tana milishoonni naannoo Amaaraa ka godina Shawaa Kaabaa Amaaraa yookaan ammoo Sameen Shawaa irraa aanaa Minjaar Shonkoreedha dhufanii lafa Oromiyaa dhiisanii baqachaa jiran jedhama wayita Oromoon ristii Amaaraa deebisuu fi du'a jirutti warri Amaaraa godinaalee Oromiyaa Shawaa Bahaa Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallagga weeraruu gabaasnee turre ammaan tana godina Shawaa Bahaa keessatti horsiisee bultoonni ijaaramanii waraana naannoo Amaaraa weerartuu dhufe san irratti miidhaa guddaa waan dhaqqabsanii fi raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa akkuma amala isaa jidduu seenuudhaanii warra Oromoo miidhuu fi sagantaa qaba jechuudhaanii maddeen kun odeeffannoon biraan gayanii akka maddeen kanatti OPDO'n Oromoo yeroo injifannoo argatu gammachuu waa takka hin qabne ka Oromoo gosa hundayyuu saba hunda jalattuu qabuu barbaadan Oromoota karrayyuu ka ammaan tana qawwee ufiitti nufittisaa jiran kana qawwee hiikkachiisuu fi olii gadi fiiguu jalqabuullee addeessanii jiran. Haleellaan naannoon Amaaraa ummata qimaanti saba xiqqaa naannoo Amaaraa keessattuu jiraatu irrattuu geggeessaniin qimaantonni 3,000 olii buqqawanii gara Suudaaniitti godaanuu AFP'n gabaasee jira. Agence France Presse akka gabaasetti miseensonni saba lammii qimaanti kunniin haleellaan irrattuu dhaqqabaa jiru eegi warri qimaanti lola mootummaa Amaaraa wajjin godhanii naannoo isaanii ka akka Aikel ka Cilgaa Tachinyoo Armaacoo Laayinyaa Armaacoo fi Matammaa keessatti faannoo fi milishoota Amaaraa mo'ataniin duubatti yeroo ammaan tana dirree waraanaa irratti ka riphee loltoota qimaantitiin wal loluu dadhabee mootummaan naannoo Amaaraa karaa milishootatii fi faannoo isaatiin qimaantota bakka waraanaa irraa fagoo jiraatan buqqisaa jira. Ijoolleen qimaantii kasabaa xixiqqoo hedduun isaanii baqatanii Suudaan seenaa jirani. Qimaantonni buqqaafaman kunin bakka lolii qimaantii fi faannoo fi milishoota Amaaraa wajjin jidduutti geggeeffamaa hin jirre magaalaa akka Gondar, magaalaa akka Daabaatti fi Garaacha Amaaraa keessa akka buqqaawaan ka dubbatam. Yeroo ammaan tana duula geggeeffamaa jiru kanaan qimaantii akka ergamtu warra Tigraahii juntaatti nu ilaaluun qabeenya keenya barbadeessu nama kenna ijjeessu horii kenna mancaasu qimaantummaan eenyummaa isaa qofa odoo hin taane namummaan isaatii fi qabeenyi isaa akka xiyyeeffannaa waraanii Amaaraa Tigraahii wajjin geggeessaa jiruttu dhiyeeffamaa jira jechuudhaani namni qimaantii tokko Agence France Pressittu ibsee jira. Yeroo ammaan tana mootummaan naannoo Amaaraa badii uummata nagayaa ka qimaantii irratti dhaqqabu irraa dhoowwuu yookaan ammoo ittisuu dhiisee faannoon Amaaraa akka qimaantii barbadeessu onnachiisa duulchisiisa jira. Qimaantonni waraana naannoo Tigraahii deemuu fi fedhii hin qabne ammoo juntaa waliin jirtani jedhamanii mana hidhaatti guuramaa jiru jedhu maddeen kunini. Dargaggeessi umrii 17 takkine kasaba qimaantii ka waraan kana jala baqatee yeroo ammaan tana Suudaan dhufee takka
duula nama waraanatti oofu kabeeraawii jala akka baqate ka dubbatu ummatii qimaante ummataa xiqqaa kanaan durallee miidhaa gurguddoo turatu dhaqqabaa jira ammaan tana waraana naannoo Tigraayitii fi Amaaraa keessatti godhamu jidduutu qabamee jira hawaasii addunyaa ummata kanaa fi xiyyeeffannaa kennuu qaba jedhamee jira. Riphee loltoonni qimaante eenyummaa qimaantii deeffachuu fi bulchiinsa qimaantii kamataa kennaa dhaabannaa jechuudhaanii lafa qimaantonni keessaa qubatan hedduu isaanii milishoota Amaaraa jala bilisoomsuu gabaasne jirra. Gamtaa warra Tigraahii Oromoo qimaantiif aagootu dhaabbatee odeeffannoon jettu eegi faffacahuu jalqabdeen duubattu bulchiinsi naannoo Amaaratii fi faannoon Amaaraa ummata qimaantii irrattu miidhaa gurguddoo dhaqqabsaa jira jedhame. Waraani naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraa keessattuu geggeeffamu mootummaan Abiy Ahmedii kanaan dura waraanii kun gara Walloo Kaabaa, Walloo Kibbaatii fi Gondarii Kibbaatii fi Gondarii Kaabaa akka dhufe amanaa hin turre. Ammaan tana odeeffannoon miidiyaan mootummaa Itoophiyaa odeessaa jiran agarsiisaa jiran waraanii kunini gara garacha Amaarattuu akka babal'achaa jirullee gabaafamuun isaa waraanii kun hagam tokko mootummaa Abiy Ahmed irrattu miidhaa guddaa akka dhaqqabse milishoota Amaaraa irrattu ammoo mo'amiinsa guddaa akka fide garsiisaa jedhamee dubbatame jira. Mootummaan Abiy Ahmed jalqaba torbaan kana waraana naannoo Amaaraa keessattuu geggeeffameen humna weerartuu Tigraahii shororkeessitoota warri ittiin jedhe irrattu injifannoo gurguddoo arganne lafa akka Gaashanaatii fi Kamir Dingaay, Gaasaay, Saalii, Gobgob, Nifaas Mawucaa, Agonaa walala lafa jedhamtu to'annee jirra jechuuni odeeffannoo adda addaa baasee ture. Hata huutii malee waraanii mootummaa Abiy Ahmediitii fi naannoo Amaaraa injifannoo arganne jirra jedhanii dubbatanillee warri Tigraay waraanii Abiy Ahmediitii fi Amaaraa ka hedduun isaanii warra qophii waraanaa hin qabnee fi meeshaa waraanaa gahaa hin qabne tarsiima waraanaa ka ittiin hin beenne mala qurxaa yookaan ammoo cabsanii ittiin seenu jedhamu qoroxaan nutti seenuu fi dhufanii isaanuu mataa warra qoqorraxamanii yookaan mummuramanii kitfoo tayan jechuudhanii dubbatan. Waraan ammaan tana geggeeffamaa jiru kana keessatti lafoota akka Gaashanaatii fi Kamir Dingaay, Saalii, Gobgob, Nifaas Mawucaa jedhaman kanallee warri Amaaraa kadeeffannee jirra jedhu kana taaktikii yookaan ammoo tarsiima waraanaatii fi gadhiisne waraanii kun yoo gasseen hin dubattu marsine daara goone jechuun warri Tigraahii warri Amaaraa injifannoon isaan argatan yookaan ammoo injifannoon isaan himatan hin jiranii jechuudhani yeroo ammaan tana warri Amaaraa baay'ee mo'amuu baay'ee miidhamullee dubbatanii akka odeeffannoon isaan bira dhufaa jirtu dubbatanitti yeroo ammaan tana warri Tigraahii lafa Walloo Kaabaa, Walloo Kibbaa, Gondarii Kibbaatii fi Gondarii Kaabaa hunda isaanii akkuma to'annoo jala oolfatanitti jiranii inumaayyuu lafa dabalata gara Gondarii Kaabatiin akka argachaa jiranillee addeessanii jiranii. Odeeffannoon warra Tigraahii irraa dhufaa jirtu akka jettutti waraanii kunini hammaatee jabaatee itti fufee jira. Mootummaan Itoophiyaalleen warri Amaaraalleen waanuma wal fakkaatu jechaa jiranii. Mee haga ammaan tana lafa mootummaan Itoophiyaa qabadhe jedhu kanirraa odeeffannoon jirtu maal fakkaataa ka jedhu isin biraan hagahuu deemnuti. odeeffannoon jirtu mootummaan Itoophiyaa lafa Gaashanaa Dingaay Kamir Saalii Gobgob Nifaas Mawucaa jedhu kan qabannee jirra ka jedhullee taatu hagammaan tana magaalota yookaan ammoo naannoo kan qabachuu viidiyoo agarsiisuu hin dandeenye booji'amtoota Tigraay hedduu boojine jirra jedhullee mootummaan kunini warra booji'amellee fuul isaanii yookaan ammoo eenyummaa isaanii garsiisuu hin dandeenye warra waraana ka Tigraay koloneli tokko lieutenant colonel Gabre Hiwat Gabre Alef nama jedhamullee boojinee jirra jechuudhaan namni kun wayita booji'amu waraqaa eenyummaa afur qabachuudhaan nama jechuun eenyummaa daddaatiin wanni jechaa ture hoggantoota waraana Tigraay keessa namni kunini nama tokko jechuun akkasittu odeeffannoo dhiyeessee jira mootummaan Abiy Ahmediitii fi Biltsiginnaa gara biraatiin ammoo naannoo Afarii ka warre kana qulqulleessine baasne haga Koremii deemne haga Maayicoo deemne meqala bira dabarre aduwa qabanne jedhu mootummaan Abiy Ahmedii warri Tigraay ammallee Afariitu deebi'anii miidhaa guddaa dhaqqabsanii jiranii lafa Afarii ana afurii oli warri Tigraay torban kana keessa booji'anii jiranii qabatanii jiran jechuun mootummaan Itoophiyaa addeessa warri Tigraay lafa Afarii qabachuu fi lafa Afarii booji'uu fi fedhii hin qabnu garuu waraan Abiy Ahmedii
ka gurmaawaa jirru odeeffannoo argannee jennaan waraana naannoo Amaararraa baqatee Affarii keessatti walitti qabamaa jiru tarkaanfii barbadeessuu fudhannee tarkaanfii sanii bakkaan baafannee duubattuu deebinee jechuun warra dhagahame jira. Gara biraatiin ammoo warri Amaaraa injifannoon isaan arganne jedhanii kijiba jechuudha warri Tigraahii dubbatee jira. Warri Tigraahii kunini meeshaalee waraanaa gurguddaa raayyaa ittisa biyyaa irra boojineen yeroo ammaan tana waraanii kenna haga ilkaanittu hidhatee jira. Meeshaalee gurguddaa kanaanii lafa gurguddoo qabannee jirra. Gaayinti bilisa baasnee jirra. Nifaas mawucaa qabannee jirra. Gob qabannee jirra. Saalii qabannee jirra. Kamir dingaay warri Amaaraa jedhu sunini kijiba waan dharaati warri nu gasseene tokkoon isaanii akka hin hafnetu goone fixnee jirra jechuudhaani dubbatanii jiranii. Gara biraatiin ammoo lafa haarawallee qabannee jirra jechuun isaanii dhagahamee jira. Gondarii kibbaa bira dabarree ammaan tana karaa gondarii kaabatiin magaalee dabarqii bifuma guutuu jedhama eegitu wanneen dubattu gara Daabaatittu deemaa jirra. Daabaar jechuun kiiloomeetirii 60 magaalaa Gondarii irraa fagaatti jechuun akkasitti dubbatanii jiranii. Waraanii kennini durattuu itti deemaa jira. Durattuu cimee humna godhatee duulaa jira jechuun akkasittu gabaasanii jiranii. Daawwattoota keenya jalatama ofii kabajamoo mee waraan hagamma tana geggeeffameen warri Tigraahii waan isaan jedhan xiqqoo bal'isnee irra haasofnuuti. Maal jennaan isaantu odeeffannoo viidiyoon deeggaramee fi odeeffannoo suuraadhaan deeggaramee agarsiisanii garuu torbaan kana viidiyoo fi suuraalee hedduu gadhiisuu hin dandeenye. Maal jennaan mootummaan Abiy Ahmedii intarneetii fi waan telefoona tajaajilisaa addaan kutee fi argachuu hin dandeenye jedhanii dubbatanii jiranii. Odeeffannoo isaan hagammaan tanu kennan keessa Jeneraal Salamoon Ittafaatiin waraana hoogganamuu fi Birgaadir Jeneraal Biraanuu Baqqaleetiin waraana hoogganamuu kan Riippaabilikaan Gaardii barbadeessinee jirra jedhama jedhu. Akka isaan odeeffannoo kan kennanitti waraanii mootummaa Abiy Ahmedii 35,000 olii kaatayanii waraana 3,000 oli ta'anii Riippaabilikaan Gaardii Biraanuu Baqqalaa dhalatan Amboo hoogganu. Waraanii kun gara kaaba dhufanii gara Walloo kaabatiin waraana warra Tigraay irratti banuun karaa Gondariitinis ammallee waraana wal fakkaata Gondarii kibbaatiin banuun warra Tigraay bakka lamattu marsanii jidduun seenanii cabsanii marsanii achiin dubatti waraanii kun karaa Walloo kaabaa ol qabachuudhaan karaa Allamaaxaa Soqoxaa deemuudhaan achiin dubatti yoo Allamaaxaan qabaatu Koromii Maayicoo fi Meqalee qabachuun mootummaa naannoo Tigraay barbadeessuu fi kaayoo godhatanii turanii. Waraanii akkasiin duula godhachuu fi dhufe kun tokkoon isaanii hin hafne hunda isaanii barbadeessinee jirra jechuudhaani warri Tigraahii dubbatee jira. Waraana kan keessa namni 11,000 oli tahuu barbadaahee kaan ammoo faffaca'ee kaan harka kennatee jira. Nama hedduullee boojinee jirra jedhamee dubbatamaa jira. Warra isaanii boojine jedhan keessa Shambal Ambarbir namni jedhamu kanaan durattu edaga hamusirrattu moo'amee gad dhiifamee ammaan tanallee moo'amee qabamee jira bakka Marsa jedhamtutti. Gara biraatiin ammoo koloneetaa fi jeneraalota Amaaraa hedduu boojine hedduu qabannee jechuu warralleen dhagahamee jira. Warri booji'ame warri qabame kun yeroo ammaan tana harka nagaa keessa jiranii yaaddooni isin seenuu hin qabdu jechuudhaani akkanatti warri kun odeeffannoo dabarfatee jira jechuun warri Tigraahii kun yeroo ammaan tana odeeffannoo akkasittuu kennaa jiranii. Waraani Tigraahii haala gos kanaatiin deemaa jiranii warra booji'ame keessa Shaambal Nuureddin Haadii Jamaali Shaalaqa Maggaabii Baashaa Jamaal Huseen Saanii Shaalaqa Maggaabii Baashaa Tawaabe Imruu Masaluu fi Wattaaddar Nu'aamin Tsaanqaa Ciiraa warri jedhama warri booji'amanii xalayaas barreessanii jiranii dargaggeessi Amaaraatii fi Itoophiyaa waraana isin ilaalle waraana hiika hin qabne kanaa fi dhumachuu hin qabu jedhanii akkasittuu dhaamsa akka dabarsanillee maddeen warra Tigraahii kunini addeessanii jiranii. Yeroo ammaan tana haala gos kanaatiin waraanii geggeeffamaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo haalii waraanii ittiin deemaa jiru haalii waraanii ittiin geggeeffamaa jiru. Waraanii kun waraana akka malee golgoleessati. Waraanii kun waraana akka miidhaa guddaa dhaqqabsaa jiru. Warri naannoo Amaaraa waraana Tigraay kan keessatti dargaggeessi Amaaraa hin hafne dargaggeessi Amaaraa guddoo dhumatee jira jechaa jiru.
odeeffannoo gos kanattu ammaan tana karaa adda addaa irra dhiyaate karaa adda addaa irra deemaa jira mootummoonni gamtoomanii nyaata madaalawaa fi nyaata humnaa kennanii warra Tigraayitii qoodan jechuudhaan dhaabbilee gargaarsaa mootummoota gamtoomanillee mootummaan Itoophiyaa himachuu itti fufee jira daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa odeeffannoon keenya kasaatii kana akka isin biraan gayaa turre kanuma fakkaata gaddeebi'aa nu ilaala waa tokko isinitti dhaamachuu barbaanna karaa GoFundMeetiin gargaarsi hayyuu seeraa Oromoo kamaatii Abdul Jabbaar Huseeniitiif godhamu itti fufee jira waan dandeettaniin GoFundMe sana irra buusaa gargaaraa isiniin jenna nagaatti